إسلام ما روحي فيها روم ما هندي قهيا الدم باسو هنجروتيا دغهي دغون سي فريدا أتين كيوتا إسلام ما روحي فيها روم ما هندي قهيا الدم باسو هنجروتيا دغهي دغون سي فريدا أتين كيوتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفون جرتو المان رمو قالي في جاري وردفتوتا في كبجمتوتا شوتو جرتو نغاهي سني أدي بوليتي كيس نغاهي فيا قبل الحمد لله سنين ججا أكم جريني كيس بدادا كنياتن ندادا أنا برا الحمد لله رب العالمين وانتم دمتو غاري دا سنين ججا ورمو كي قالي في جاري أكسي سنين جدا jirtume jireenyi san akkam qaalii fi gaggaarii bakkuma jirtanitti nagaa fi raamanni rabbii isiniif isiniin jecha kan biyya keessaaf biyya alaa jirtan hundumti keessanuu bakkuma jirtan xaaluma jirtan keessatti nagaa fi raamanni rabbii isiniif haa baay'atu. Anis alhamdulillah obboleettiin keessan nagaa fayyaa qaba. turtii yeroo dheeraa booda sagalee walitti deebinee jirra isiniin jedha. Alhamdulillah rabbil aalamiin gooftaaf galanni haa ta'u kan nagaa nu godhee walitti nu deebise isiniin jedha. Akkas jechuudhaan galatooma ulfaadhaa isiniin jedha. Warroonni ni dandeessa ashoo wanti hin dandeenyeef hin jiru jettanii na bira dhaabbattanii xiqqoo irraa kaastanii fiddanii nama miidiyaa na gootanii jettan dhugaa dubbachuuf galatooma ulfaadhaa isiniin jedha. Oromoo kiyyaa qaqqaalii fi gaggaarii baay'ee isin jaalladha, baay'ee isin galateeffadha. Rabbiif jecha hunda keessanuu gandaa fi amantaan lagaa fi gosaan osoo isiniin qoodiin rabbii jecha hunda keessanuu isin jaalladha. Akkasii ashoodha jaalala. Dhugaa hedduu isin jaalladha hunda keessanuu naaf jiraadhaa isiniin jedha obboloota kan koo. Galatoomallee ulfaadhaallee galanni keessan bilisummaa haa ta'u isiniin jedha. Galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Isiniin jedha Oromoo rakkoon keenya bilisummaadha. Rabbi bilisummaa nuuf fidu. Rabbiin biyya keenyaaf nagaa haa buusu. Biyyi keenya nagaadha. Wallaahi nagaan nutti xiqqatte. Iddoon tokko gammadee iddoon tokko boo'uu namatti hin tolu. Kanaaf biyya keenya Rabbi boo'icha keessaa nuuf haa baasu. Rabbiin nuuf haa birmatu. Rabbiin nagaa fi araara biyya keenyaaf haa buusu. Isiniin jedha uummata kiyyaa qaqqaalii fi gaggaarii akkas isiniin jedha. Nageenyi biyya keenyaaf ni barbaachisa. Rabbi nagaa biyya keenyaaf haa fidu. Yoo biyyi keenya nagaa qabaatte sammuun keenyallee boqonnaa qabaa isiniin jedha. Akkasii kana fakkaata. Rabbiin hunda keenyaafuu nagaa nu haa fidu inshaallah isiniin jedha. Kana fakkaata uummata qaqqaalii fi gaggaarii. Warroonni ashoo tuubii fi maatiin taanii gara maatii kootiitti dabala. Maatii naaf ta'a isiniin jedha. Yoo maatii taatanii koomentii naa barreessitan ani isiniif deebisa isiniin jedha Oromootiyya. Kanaaf mukkillee baala qabaa nuti immoo wal malee homaa hin qabnu wal bira haa dhaabbannu isiniin jechuun barbaada. Waliif maatii haa taanu walaa haa gargaaru. Wanni kun waan fuudhamee deemamu miti. Walumaan malee hin danda'amu isiniin jedha. Hanuu yeroo kana kan ga'een iyyuu Oromootiyya qaqqaalii fi gaggaarii ilmaan Oromoo qabaachuu tasiin na ga'e. Kanaaf hunda keessanuu galatoomaa isiniin jedha. Oromootiyya kan hin dandeessa jettanii na bira dhaabbattanii galatooma. Wallaahi haamilee keessaniin waan hundayyuu kan injifadhe malee hojii kootii miti. Ani nama dadhabduudha. Kanaaf dandeettii haamilee keessaniin dandeettii argadhee hojjedhee nama miidiyaa ta'ee jira galanni isaaf haa ta'u. Rabbiin immoo anallee isinillee nama wanta gaggaarii irratti hojjetee irraa milkaa'ee boriitu seenaa fakkeenya
uummata dudduuba keenya dhufuuf ta'u rabbiin nu haa godhu isiniin jechuun barbaada. Kun kadhannaa keenya. Sababiin isaa sooshaal miidiyaa akkuma beektanii akkuma waan faayidaa qabu hojjetullee wanta badaallee ni hojjeta. Akkuma waan gaariidhaan maqaan namaa irratti ka'u wanta badaanillee maqaan namaa hin ka'a. Kanaafuu jennaan nama waan gaarii irratti hojjetee addunyaa fi akiraa irraa milkaa'ee lammii keenya dudduuba keenya dhufuuf illee waan gaarii lafa kaa'ee darbu rabbi nu haa taasisu isiniin jedha. Hanga dandeettii keenyaatti hanga rabbi nu laaffise waan gaarii hojjechuullee hayaalluun dhaamsa kiyya. Kanaafillee isiniifillee jechuudha. Nan beeka namaaf hin mijatu mana namaa keessatti garuu wanta badaa hojjechuurraa boriif naaf taa'u jedhanii boritti beellama qabachuutu yookaan karoora qabachuutu barbaachisaadha isiniin jedha. Waan hin taane hojjennee bira dabarree boriitu ittiin gumaacha hin taane lammii dhaalchisuurraa har'aa wantoota gaggaarii lammiidhaaf lafa kaa'uu danda'uu qabna. Yoo dadhabne immoo waan badaa irratti hojjennee waan hin taane lammii dhaalchisuurraa boriif jennee gara fuula duraatti karoorfannee itti adeemuu qabna isiniin jedha. Inshaallah akka nutti dukkanaa'e kanatti nafuu manni namaa dukkana. Hangamillee yoo namatti tole manni namaa guutummaa guutuutti namatti hin tolu jechuudha. Garuu hanga tokko wal caaluu danda'a. Jireenyi mana namaa ta'us garuu akka mana ofiitti faa namaaf hin ta'u jechuudha. Manni namaa manuma namaati. Maallaqa irraa argannutu nu gammachiisa malee manni namaa dukkana jechuudha namaaf. Maaliif firiidemii namaaf hin kennu waan ta'eef jechuudha. Akkasii inshaallah anallee isinillee rabbiin nagaan biyya keenyatti nu haa galchu isiniin jedha. Mata duree nan qabadhee dhufee alhamdulillah mata duree gammachuuti. Gammachuunis maali ashoo maal gammadde yookaan naan jettan taatanii alhamdulillah rabbil aalamiin galanni rabbiif haa ta'uu dadhabee tattaaffii keessaniin piiniin naaf deebi'ee jira. Piiniin kun jessa walakkaa booda kan naaf deebi'e. Innis kan keessanirraa hadda jechuudha kiyya. Sababiin isaa ani akka keessan lakkoofsa poostaatiin hin guuttanne lakkoofsa poostaa kan mataa kiyyaa hin qabu akkasuma kan maatii kiyyaallee miti. Ijoolleen hiriyoota kooti garuu nama sadiitu naaf kennanii kan isaan sadaniiyyuu dhiisee 00dhaan guute jechuudha. Obboloota kan warra naaf kennan dhiise wallaahi 00dhaan guute sana booda turtii ji'a sadii booda naaf deebi'ee jechuudha. Ana akkasii isiniin jedha Oromootiyyaa. Kanaaf oduun gammachiisaa kan qabadhee dhufee piiniin naaf deebi'uudha. Wanti kana caalaa nama gammachiisu hin jiru. Sababiin isaa namni waan dadhabetti firii argachuu qaba. Firii argachuu jechuun maallaqa qofaa miti. Eeyyama argachuun firii caalu yookaan bu'aa caalu jechuudha. Maaliifin wanta hojjettan wanta dadhabdan tokko isinii mirkanaa'uun waan nama gammachiise keessaa isa tokko jechuudha. Anallee ta'ee isinillee. Kanaafi ashoo waan hin beeknetti seentee dadhabbii keessan bishaan obaastee ooltee amma garuu milkooftee jirti rabbisee baasee jira. Akkas isiniin jedha. Kanaaf dhaamsan isinii qabu yoo jiraate galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Warroonni wallaahi daa'imummaa kaastanii fiddanii asiin keessanii hanga guyyaa har'aatti na duukaa dadhabaa jirtanuu galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Qarree fi qeerroon ilmaan Oromoo hundi keessanuu ulfaadhaa galatoomaa isin tasiin naga'ee tattaaffii keessaniin as ga'ee jabina keessaniin as ga'ee isiniin jedha. Jalqaba irratti rabbii kiyya galanni isaaf haa ta'u. Alhamdulillah faaruun kan rabbii ol ta'ee tiittaan sun immoo obboloota kan koo kan naa wajjin dadhabdan hunda keessaniif galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun danda'a barbaada. Maal akkasiniin jedhu hin beeku dhugaa dubbachuuf Oromootiyya galatoomaa. Garuu waan isin ajaa'ibu ani jechuudha. Ergaan moonii ta'ee jechuudha. Wallaahi ergaan guute takkaa guyyaa tokko piiniin naaf dhufamoo naaf hin dhufu jedhee yoo isinitti hime wallaahi guyyaa tokkotti dhiphadhee hin beeku jechuudha. Sababiin isaan silumaa 0dhaan waanan guuteefu inumatti hin cinqabne jechuudha. Akka keessa warra lakkoofsa poostaatiin guuttattanitti jechuudha. Uma tokkotti hin cinqabne wanni hin godhe yoo jiraate guyyaa 21 lakkaa'adhee marsaa 3dhaaf hin gaafadhe jechuudha. Nageenya marsaa 3f gaafadhe. Gaafa furaffaa akkanaaf guutamu naaf eeyyamame jechuudha. Warroonni piiniin nuuf hin deebiine jettaniitti dhiphattanu hin dhiphatina piiniin isinii deebi'a. Garuu akka inni isiniif deebi'u yoo jiraate dirqama guyyaa 20 irra dabarraan guyyaa 21 gaafachuun dirqamaa jechuudha. Marsaa 3 gaafachuu qabdu. Marsaa 3 gaafannaan lakkoofsaanis guuttanii 0dhaanis guuttanii inuma isiniif deebi'a jechuudha laazima.
Garuu hanqinni isin qabdanu yoo jiraate akka yaada kiyyaatti gaafachuu dhiisuudha jechuudha. Yeroo baay'ee ijoolleen keenya achi kiroomii sana keessa deemanii iddoo itti gaafatan sana hin beekanii. Kanammoo barachuudhaa fi warroota akka barnoota barsiisan jechuudha. Warroota akka Mokodii, Abdullaahii fi Abduu Mobaal warroota akkasii hordofaa jechuudha. Ijoolleen keenya ciccimtuun baay'eetu jirti. Warroota akkasii hordofaati jara jalaa viidiyoo jalaa ilaaltanii yoo jettan deemtanii gaafachuun baay'ee salphaadha. Isiniin jechuun barbaada. Kanaaf warroonni hin beekne illee ni barattu. Deemtanii jara jalaa ilaaltanii viidiyoo keessan zanaa jettanii gaafattanii hojjettu isiniin jedha. Kana fakkaata. Kanaafuu jennaan warroonni beektan immoo silumaa ni beektu. Warroota hin beekneef dhaamsa kana kanan qabu jechuudha. Tokko immoo warroota yaaddoftanuuf akka yaaddomne isiniin jechuu barbaadeetanii yoo xiyyeeffannootti kennitanii guyyaa keessan lakkaa'attanii deemtanii hordoftanii jettan wanti isiniif hin deebine illee hin jiru jechuudha gonkumallee. Kanaaf isinii deebi'a. Ittiin dhiphatinaa, ittiin yaadda'inaa, du'aayii godhaa. Hojiidhaan agarsiisaa isiniin jedha. Gaafadha yeroo yeroodhaan. Guyyaa 30 illee gaafachuu ni dandeessu. Garuu yerootti isinitti dheerataa dirqama marsaa 3 gaafachuu qabdu waan ta'eef jechuudha. Akkasii warroonni immoo lakkoofsa poostaa dhabdanii itti dhiphattan yoo jiraattan jechuudha. Warroonni akka kiyya maatiin keessan yookaan hiriyoonni keessan yoo qabaatan kan hiriyoota keessaniitiin guuttachuu ni dandeessu. Ani garuu yaaliin godha jedheetanii ofirratti yaalii geggeessuuf malee wallaahi argadheen ture nama 3tu naaf kenne kan isaan 3 dhiiseetanii ani kan inni duwwaa guute jechuudha. Sababni duwwaa guuteefis isinitti himeetiin jira. Yaalii geggeessuuf ofirratti yaalii gochuuf duwwaa guute isiniin jedha. Kana fakkaata. Kanaafuu jennaan garuu yaaliin godhes naaf milkaa'ee jira. Alhamdulillah osoo nama hin gaafatin osoo dhaqee nama hin cinqiin hiriyoota kan koonaa kenna sun kan jaraatiin guuttadhe dirqama jaraa nan dhaqee naan dhufnee jedhee jara gaafadha jechuudha. Amma garuu osoo nama hin gaafatin onlaayinii irratti deebi'ee jechuudha. Kanaaf obboloota kan koo warra shamarranii illee warroon ilaallee warri naa wajjin rakkattanii warri na cina dhaabbattanii warri dogoggora koollee naaf sirreessitan galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Akkasii hunda keessanii galatatti isiniif mala isiniin jedha obboloota kiyya. Baay'ee isin galateeffadha. Baay'ee isin jaalladha. Kana fakkaata isiniin jedha Oromoo tiyyaa qaqqaalii fi gaggaarii. Akkasii uummata tiyyaa, uummata koo. Kana fakkaata. Waa'een piinii kana fakkaata. Piiniin hin deebi'a hunda keessaniif isiniin jechuun barbaada. Warroota yaaddoftanuuf dhaamsa qabaa. Hin yaadda'inaa isiniif deebi'a jechuun barbaada. Jechuun dhaamsa kiyya. Akkasii akki biraa immoo warroonni hin qabne duwwaa guutaa isiniin jechuudha. Duwwaa guuttadha. Waan tokko rakkoo hin qabu. Guyyaa keessan guyyaa 21 tokkoon yoo eeggattanii gaafattan wanti isiniif hin deebineef hin jiru waan ta'eef oo dhabdanii duwwaa guuttachuu hin sodaatinaa. Ani kunoo isin biraa ka'ee milkaa'ee jira waan ta'eef ana fakkeenya godhadhaati dibbiin goraa guuttadhaa wanti isin ciqu hin jiru. Namni duwwaa guutes namni lakkoofsa poostaatiin guutes garaagarummaa inni qabu hin jiru isiniin jechuun barbaada. Garaagarummaa inni qabu yoo jiraate namoota lakkoofsa poostaatiin guutaniif dafee deebi'uu ni danda'a. Akkasii jechuudha garaagarummaan isaa. Darbee immoo namoota lakkoofsaan guutaniyyuu akka carraati waan ta'eef kan jiraallee ji'a 3-4 turuu ni danda'a jechuudha. Isaa olillee turuu ni danda'a. Kanaaf akkasii isiniin jedha Oromoo tiyya. Kana fakkaata. Akkasii isiniin jedha uummata tantoo, uummata koo kana fakkaata. Kanaaf gammachuu kan koo asumaan narraa qooddadhaa isiniin jecha.
akkasisiniin jechaa natti dhufanii jennaan sagalee gadi qabee dhiifamaa hin calliseeyyuu malee sagaleeyyuu gadi qabuu miti. Kanaafuu jennaan dhiphoo fi yaaddoo tokko malee guuttachuu dandeessu isiniin jedha warra hin qabneeni. Akkasuma warroonni immoo ashoo siif hin deebi'u jettanii yaaddaa turtanii galatooma ulfaadha naaf deebi'ee jira. Fedhii rabbii guddaatiin naaf deebi'ee jira jechuudha galanni isaaf haa ta'u. Rabbiin galatoomuu alhamdulillah faaruun kan rabbiiti. Kanaafiyyuu warroonni suma irratti ilaalla jettanii ilaaltaniitu kunoo deebi'ee jira isiniin jechuun barbaada. Kanaaf keessan isin deebi'atti hin dhiphatina warroonni hin qabne duwwaa keessan guuttadha. Dhibbiin godhaa guuttadha duwwaa keessanii. Warroonni qabdan immoo qabdu siluma wanna ta'eef rakkoo miti. Isiniin jedha uummata tiyya. Akkas isiniin jedha Oromootoo kana fakkaata. Kanaafuu jennaan hin dhiphatinaatii zimmeedhaatii guuttadhaa isiniin jedha. Anaan immoo warroonni asiin dhageessanii na tubsitanii siif jirra ni dandeessaa naan jettanii uummata tiyya hundi keessanuu galatooma ulfaadhaa isiniin jecha. Baay'ee isin galateeffadha, baay'ee isin jaalladha, ulfaadha isiniin jedha Oromootoo. Kana fakkaata. Biyya keenyaaf rabbi nagaa haa buusu, nagaa biyya keenyaatiin nu hawwisiisaa, nu yaachisaa. Rabbiin biyya keenyaaf nagaa nuuf haa fidu isiniin jedha. Uummata keenya biyya namaatti miidhamaa jirullee rabbiin achi keessaa tumsee jira isaan abaasu. Rabbiin birmatuuf inshaallah isiniin jedha. Du'aayii godhaa fi obboloota keenya biyya namaatti cinqamaa dararamaa jiranuufi rabbiin isaan abaasu inshaallah. Silaa maal gochuu fi dandeenyaa miti. Rabbiin isaaniif haa birmatu, rabbiin isaaniif haa tumsu. Inshaallah rabbii waan dadhabee hin qabu hunduu dandeettii isaatiini wanti ta'u martiyyuu isaanii ta'a. Kanaaf rabbiin isaan haa baasu, rabbiin isaaniif haa tumsu jechuun barbaada. Akkasii inshaallah obboloota kiyya qaqqaalii fi gaggaarii rabbiin ka dandeettii isaatiin isaan haa baasu. Isaaniif haa tumsu inshaallah isiniin jedha. Akkasii Oromoo tiyyaa du'aa naaf kadhaa rabbiin akka nagaan biyya kiyyatti nagashuu anallee isinillee rabbiin nagaan biyya kootti biyya keenyatti nu haa dachaasu, biyya keenyaaf rabbi nagaa haa buusu, nagaa rabbi nu haa galchu isiniin jedha Oromoo tiyya qaqqaalee fi gaggaarii nagaan nu ulfaatte nagaa iyyaratti wallaahi rabbi nagaa haa buusu. Ala biyyi naannoon tokko nagaa taate tokko rakkattu namatti hin tolu. Kanaafuu rabbiin biyya keenyaaf nagaa buusu inshaallah. Inni akkas isiniin jedha Oromoo tiyyaa. Kanaaf du'aa naaf kadhaa inshaallah isiniin jedha. Isinillee anallee rabbiin nagaan biyya keenya nu haa deebisu. Akki biraa immoo biyyi nagaan qabdu jettanii galan baqatinaa wallaahi wanti isinii dhaamoo jiraate isinirra beekee osoo hin taane Oromoo tiyya galuu hin sodaatinaa hin baqatinaa galaa biyya keessanitti. Maalaati keenya abbaan keenya maatiin keenya achuma keessa jiru miti. Biyyi nagaa ta'uu dhabaatus uummanni keenya achi keessa jira miti hawaasti keenya. Kanaafuu jennaan lubbuun keenya jararraa hadda miti wanna ta'eef warri galuuf fedhii qabdanuu hin sodaatinaa hin baqatinaa isiniin jechuu barbaada. Sababiin an akkas isiniin jechaa jiruufis yoo jiraate sababa maaliiti beektu? Biyyi nagaa hin qabdu eessatti galla jedhu ijoolleen hiriyoota kootii yeroo baay'ee wallaahi jechuudha. Yoon hin galla jedhuun eessatti galla biyyi nagaa hin qabdu jedhu jechuudha. Yeroo baay'ee yeroo waa'ee galaa kaasu. Kanaafuu jennaani akkas jedhamuu hin qabu jechuudha. Yoo biyyi nagaa hin qabaannes
gadheedhuma biyya ofii namaa wayya jechuudha obboloota kan koo biyyi namaa biyyuma namaati jechuudha biyyi namaa yeroodhaaf malee aara naman galfachiiftu jechuudha hafuura naman fudhachiiftu jechuudha kanaafuu jennaani kanaaf biyya keenyatti rabbi nagaan nu haa galchu biyya keessanitti galuu hin sodaatinaa isiniin jechuutiin barbaada. Akkasii darbee immoo keessaa ijoollee shamarranii mata duree kanarratti illee inshaallah yeroo biraa nan hojjedha rabbi jedhee warroonni ilmaan hin qabne heerumtanii isa ta'uu osoo hin heeruminis kan biyyaa baatan jechuudha. Ilmaan warroonni hin qabne ijoollee shamarranii biyya keessanitti galaati ilmaan godhadhaa Oromootiyya. Kanaaf haadha yoo taate malee maatii yeroo kanaa dhugaan isinitti himaa jechuudha. Irra hedduun isaanii maatii gaarii yoo ta'anii gali namni namaan jedhu hin jiru jechuudha dhugaa dubbachuuf. Sababiin isaa nuti ijoolleen biyya arabaa jechuudha. Maatii keenyaafis haa ta'uu biyyaafillee jechuudha. Shaamaa taanee jaraafifnee ofii keenyaaf gubachaadha jirachuudha jechuudha. Yeroo baay'ee kan ijoollee biyya arabaa mudatu. Kanaafuu innaan shamarran keenya biyya namaa keessa jirtan jechuudha. Ilmaan osoo hin qabaatiin kan biyyaa baatan warroonni akka kootii jechuudha. Muka gaaddisa hin qabne jechuudha. Muka baala hin qabne jechuudha. Namni hilmoo hin qabne. Kanaafuu jennaan rabbiin nagaan biyya keessanitti isin haa galchu. Galaati ilmaan godhadhaa. Tokkoffaa umriin keenya daangaadha jechuudha ilmaan godhachuudhaaf. Lammeessaa immoo hoo dhiirayyuu ta'e jechuudha. Guyyaan du'a keenya namni beeku hin jiru jechuudha. Har'a duunee borduulee keenya hin beeku. Kanaafuu ilmoon godhati yoo addunyaa kanarraa galle baay'ee tokko ulfaataadha jechuudha. Kanaaf illee isiniif illee rabbiin ilmaan gaggaarii nu haa kennu. Nama ilmaan gaggaarii godhate waan gaarii irratti guddisu rabbi nu haa taasisu inshaallah. Kanaafuu namoota biyya ormaa jirtaniif namni isiniif yaadu hin jiru yoo mataa keessaniif kan yaaddan taatanii gadi jechuudha. Dhugaan isinitti himaa. Kanaaf galaa isiniin jechuun barbaada. Akka wallaalummaa kiyyaatti galaatii ilmaan godhadhaa. Keessaa warri ilmaan hin qabne galaa. Warri qabdanuu yoo teessanis garuu biyyi namaa isiniif illee gaarummaa hin qabu. Garuu immoo du'aa caaluun warra ilmaan malee biyyaa bahe jechuudha. Warra muka gaaddisa hin qabne yookaan muka baala hin qabne jechuudha. Kanaaf ani isin keessaa anis nama tokko. Kanaaf warri heerumiin galaatii heerumaa ilmaan godhadhaa. Warri immoo heerumtanii kaatanii abbaa manaa keessan qofa dhiistanii baatan galaatii. Mana keessan oowwaatti galaatii. Riskiin keessan harkuma rabbii jirti. Ishee qabdan fudhadhaatii galaa. Wallaahi duuniyaa ni dhumtillee obboloota kan koo ilmaan gaggaarii rabbi isin haa kennu. Ilmaan jechuun immoo wanta maallaqaan bitamee argamu miti. Yeroon keenya umriin keessa yoo ganaa ta'eyyuu jechuudha. Obboloota kan koo guyyaa du'a ofii namni beeku hin jiru. Kanaaf du'a yaadanne ilmaan gaggaarii godhannee lafa ke'annee waan gaarii barsiisne yoo irra akiraa seenneyyuu isheedha kan du'aa namaaf kadhatu jechuudha. Kanaafuu jennaaniin rabbiin ilmaan gaggaarii anaafillee isiniifillee agumaachuu karaa mataa isaarraa rabbiin waa qoodu galaa isiniin jechuun barbaada. Kan nuti ijoollee shamarranii kun yeroo biyyaa baanu akkasutti fakkaatu dhugaa. Ani takka guyyaa tokko jechuudha yeroon biyya jiru. Nama ilmaan godhatu iyyuu nan aara jechuudha. Sababiin isaa ani jireenya maatii kootii akkamitti jijjiira jedhee yaada jechuudha. Yeroo kamiyyuu malee jiruu koo gara fuulduraatiif takkaa guyyaa tokko yaadee hin beeku jechuudha. Namoonni akkasii hedduu keessantu jira. Kanaafuu jennaanii maatii ofii gargaaru waanuma jiraadha. Rabbiin biratti illee gaariidha. Har'allee nama birattis waan jara gammachiisaadha. Gaaruu ta'us jechuudha. Ofiis yaaduun barbaachisaadha. Kanaafuu ofii keessaniif illee yaadaati. Maallaqa qabdan xiqqoo keessan galaatii fudhadhaa. Namni kaleessa fakkeenyaaf iddoo kaleessaa namni jiru hin jiru jechuudha. Dhugaan isinitti hima. Namni biyya ambaa jiru kamiyyuu bakka kaleessaa hin jirtan. Jijjiiramtanii jirtu jechuudha. Guutummaa guutuutti immoo addunyaan jijjiira jechuun gonkumaa hin danda'amu jechuudha Oromootiyya. Duuniyaan kun hin quufamtu waan taateef namni bakkuma kaleessa ba'ee waa'ee duuniyaa malee waa'ee jireenya isaa yaadu xiqqaadha jechuudha. Galeetan ilmaan godhadhaa, galeetan heerumee mana godhadhaa namni jedhu wallaahi muraasa jechuudha. Kanaaf waan akkasii rabbiin ijoollee keenya obboloota kan koo nu jalaa dhossee jira waan ta'eef wal yaadachiisuun barbaachisaadhaaf malee isinirra beekee miti waan kanarratti wanti hin dubbadhee fi inshaallah mata duree biraatiin illee ittiin deebi'a. Waan kanarratti dhugaa dubbachuuf jabinaan hin dubbadha jechuudha. Maaliif obboloonni kiyya kan ofii yaadatiin hedduu isaaniitu jira ta'a. Yoo irraa dubbadhee yoo dhaga'anii dingata of yaadatan hin beeku waan ta'eef namni tokko jecha koo kana dhaga'ee yoo of yaadate gaariidha jedhee waan namanuu fi hin dubbadha inshaallah mata duree kanarratti irra deebiidhaan nan hojjedha. Akkas isiniin jedha obboloota kan koo of yaadannu of yaadachuun nu barbaachisa jechuudha. Duuniyaan nuti har'a hojjechaa jirru ni dhumallee ni dhufallee jechuudha. Kanaafuu duuniyaa hin dhumne rabbi nuuf kennu kan barakaa qabu xiqqoo nu qabnu keessa rabbiin barakaa nuuf buusu.
Kanaafuu ilmaan gaggaarii galaatii godhadhaatii ilmaan gaggaarii karaa gaarii irratti guddisan dhaamsa kiyyaa insha Allah isiniin jedha. Akkasii gammachuu kan koommonaa waliin qooddattanii rakkoo fi bal'oo warri na bira dhaabbattanii jettan hundumti keessanuu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada Oromootiyya. Dhugaa isin tun siif jirra naan jettanii asiin kan naga'e ana miti isinii jalqaba irratti rabbii kiyya galanni isaaf haa ta'u. Itti aansuudhaan immoo isin naaf galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuu barbaada Oromootoo. Kana fakkaata isiniin jedha uummata kiyyaa qaqqaalii fi gaggaarii akkasii inshaallah. Kana fakkaata dhaamsi kan koo har'aa gammachuun koo immoo kana warri naa wajjiniin jalqabaa kaastanii hanga dhumaatti hanga yeroo kanaatti naa wajjin jirtanuu ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Gammachuun kun kan koo qofaa osoo hin taane keessan isintu naa waliin dadhabe akkas isiniin jedha Oromootiyya. Baay'ee tokko isin jaalladha baay'ee isin kabajaa hundi keessan naaf galatoomaa ulfaadhaa rabbii jecha gandaa fi amantaan lagaan isiniin qoodu hunda keessanii isin jaalladha baay'ee tokko naaf galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Galanni keessan bilisummaa ta'u hunda keessanuu. Wanti bilisummaa caalu addunyaa kanarra hin jiru bilisoomaa rabbiin bilisummaa nuuf fidu isiniin jedha. Rabbiin nagaa biyya keenyaaf haa buusu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Turtii gaarii hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti.